qophiidhaati. Sargii ajaa'ibaa kanaan deemuun. Eessa jira? Ameerikaa jira. Nama Ameerikaa jiru taanaan walii galla. Itoophiyaa jira. Asii gayyaa don dandoodhis. Nama Itoophiyaa jirutti heerumuun asii gayyaa dudha. Ka Kanaadaa jiru hoo? Ka Kanaadaa jiru salphaadhaa bar. Yoo si walii galtanii wajji jiraatan sistema lafaanii beektan waan ta'eef. Okay. Waan sistema lafaan beekne amma fiitii takka jettee harka qabdii waa hedduu barsiistee ifiifuu nama harka qabee waan barsiisee ammas takkitee gisee nama barsiistee kotee gisee dhageesse hangam takka. Biyya faranjii kanatti jaarsaaf jaartiin waliin argitu yeroo jaarsi dalagaa galu jaartiin dalagaaf baatii yeroo jaartiin galtu jaarsi dalagaa bayaa kan jedhan dhuguma meelutti miti odeeffannoo yaaddaara nama. Shiftii tokko gorachuu ni dandeessa. Nama akka fadhii abbaati. Baay'ee. Namni mana tokko keessa galee yaa Monday to Friday waliin argan. Ammoo yoo shiftiin teessan takka taate sillachuu ganama daleedanii galgala kagaltan taate maaliif waliin agarra wal agartanii? Yoo shiftii nama wajji baatan yoo shiftii yoo inni halkan dalageetti guyyaa daleeddu waliin argan. Biyya kanatti ilmaan lama dhallaan yookaan takkaa'u dhallaan dalagaa irraa qabamu ta'eeti manuma teessa. Sa'a barbaadde argatta kaa mana jiraannan. Mana jiraannan sa'a barbaadde argatta. Yoo sa'aatii isiin miira keessatti galtee malee gizee isiin hin barbaanne ta'uu nama hidhanii kan jedhan. Amma Afrikatti Itoophiyaa ta'e Afrikaa sana keessa jaartii ta'e isiin didde gurra qabdee kabaltee algaratti ol darbatta namni si dubbatu hin jiru. Biyya faranjiitti akkasiin ta'uu kan jedhanoo dhugaadha. Waan si dhibu keessa biyya tanatti nama keenyarra guddaan seera biyya tanaa sodaata. Nama keenyarra biyya tanatti nama keenya manguddummaa teessifaturra poolisiin biyya kanaa yoo manguddoo hojjetee sirra bareedaadha. Maaliif kan jettu yoo ta'e namni keenya isii bira yoo dhufes adda bahii jaan. Isa yoo bira dhufes adda bahii jaan. Garuu isaan lameen bira gisee dhufe akkamitti adda baatanii maaliidhaa jaan. Isaan lameen warratti naasaan garuu kana bira yoo dhufe kana bira gaarii fakkaateeti insi miidhaa akkana si godhee moo akkas si godhee moo jaanii. Gaarii jidduutti naasaan. Ammoo poolisiin yoo dhufte fakkeenyaaf amma poolisiitti yaamtee bara kana gootee warjaan. Manguddoo biyya namarra mangudduma biyya tana keessa jirturra poolisiin irra wayya. Akka jirtu irra dhaabata. Poolisii yoo dhufte kiiloomeetira 500 mana jaartii irra fagaadhu namaan jetti karaa koolati. No, kijib. Kiiloomeetira meeqa irraa nama fageeti? Gatteessi si qoratti. Walii tanas ni ilaalti. Tanas ni ilaalti. Yoo ani yakkamtuu ta'e. Naa kennuu diddee jedhaan ka'an daabboo naa kennuu diddee waan jireen maannaa jetti poolisii. Dirqama fadhii walii guutuun dirqama. Isiin hin kaafannee yoo jettee. Wanni akkas jaamu jiru doktara waan hin taane naasisisin. Akka biree isiin hin barbaadu dadhabee jetti ani hin barbaada jedha jidduu kana wallolle. Sossobii karaa dhusiin jetti baqa poolisiin sinariitu sossobii karaa dhusiin jetti. Sinariitu sossobuma siin jetti malee. Okay. Kan fedha ofiitiin malee jaartiin namatti hin gargaaran kun soba jechuudha. Soba. Sossobee yoo didde hoo? Ani poolisitti. Maali wayi dhagaa? Jaartiin tiyya na diddee jedhee poolisitti fiduu hin danda'u yoo isiin na didde. Laa. Poolisni waa hundatti nusiif wanni waa hundarratti hundaa'ee jaarsaaf jaartee addan fageessu dhimma jajjabaa yoo ta'e malee. Dhimma jajjabaa yoo ta'e malee waan xixiqqoo sanarratti hundaa'ee jaarsaa jaartee addaan hin fageessuun. Gaafiin kiyya jaartiin tiyya na diddee jedhee an poolisitti fiduu hin danda'u. Anta nan beeku doktor bakka san hin geenye gaa nama osoo. Ijoolleen hiriyyaa teennaa mucaa ijoollee hiriyyaa teennaa tokkotu asii Kanaadaa matana deeme Kanaadaa deema waggaa tare
deeman gizee ijoolleen baay'ee asii yaate san deeman. Yaa obboleetti tiyya deemanii kun gizee haarawadha itti boorsaa mormaa fannifateetuma gurguddaan kun mana barumsaa deema jedhan rabbi nuun haa didu. Ganaanillee yookiin yoo dhaqe yoo kadhaqu taate ganaa mana boorsaa mormaa diduun ooltu faranjiin tun jaarsaaf jaartillee boorsaa itti dirteetuma deemtan jedhan. Asii Kanaadaa dhaqanii gaafa kaarii innillee mana barumsaa biraa deema isillee mana barumsaa biraa deemtinitti fakkaate. Intaloon gizee boorsaa fannifattee dhaytu faranjittiin jedhan jetteen jedhan jette naan jette jetteen jedhe ka jaarsanatti mee afaan jaarsanatti beek. This is not Africa naan jette jedhe. This is not Egypt naan jette jedhe. If you are make cook he go clean meeshaa maal jedhama? Washing. Clean qulqulleessu yoo ati nyaata gootu inni meeshaa qulqulleessu yoo ati uffata miiccitu inni si jala haa afu roorroon akka Afrikaa sun Afrikamatti dhumattee yoo inni xiqqooma siin loluu miti fuula sitti bade kol itti jedhituma lakkoofsa 99 kan itti kennan jedhe. Intaloon barumsa oolteetuma galtee ganama gizee ani faxarri hin jiru fiqir jedheen jedhe. Namse faxarri hin jiru yeroo an jedheen this is not African. Wallahi kijibaa miti jazbaa kijibaa keetu kun addaan bayan kunoo garagara jiranii amma waan hiriyyaa kiyya mudatatti maara Kanaadaa matanatti ijoollee waggaa darbe asii deeman kijibaa jedha akka waan lafaa kee haasama. Akkamii ni beektaa Goddanyaa eno naggaran goddanyaa eno dhuguma wal dhiisan maqaa dha'uun barbaadu. Intaloon mana barumsatti galtee gidee inni ganama fiqiri nyaata fidi jedhuun kuni Afrikaa miti jetteen obboleessa rabbi. Gizee ani faxara godhu ati burcuqqoo dhiqi yeroo ani maarree godhu ati maarree godhi kanaa miti jennaan biyyi jirru biyya faranjiitii jetteen. Wallolan? Akkami ni beektaa doktor? Laal namni anumarra mataa kiyyarraa kaasee jechuun maaliif nama qeeqoo nama qofa irratti hundaa'u osoo hin ta'in dubartii takka fakkeenyaaf biyya kana yoo fiddee biyya tana yoo fiddee akka waan biliin foqeelee hundeetu waliin dhaqanis dhaquu baatanis akkamii biyya tana keessatti maaliif akka hin beeku wal jalaa baasuun maaliif barbaachises hin beeku jecha tokko qofa dhageessee dubartiin bultii keessaan baatu baasawee. Sigalee raayidii kanaa fi maal godhaa dhiirumaatitu dhadhaa seelaa baasa dhalumaatu dhiira seelaa baasa. Yoo jabeeffattee hin qabatin jechuudha. Ammas namni keenya akkuma biyyaa dhufisan dhuguma yaa biyyatti gabrummaa san baree miti nama gabromsuu baree miti akkasumatti hundaa biyya kana keessatti ammoo kan namni isaan beekanii jaalalaa wajjin nyaatanii jaalalaa wajjin dhuganii wajjin deemanii wajjin jiraatanidha. Amma keenya yoo isii fakkeenyaaf dubartii tana baatii faani dhukkuba asii galee ganama shaayii danfisee waan obituu godhee fi suwitii keenyaata nyaadhuu jedhee mataa ol qabee nyaachisee wanni kana faranjiin akkana kunuunsiti. Dhalaan teenya kana agartee miti. Ana fuudhe mootiin na fuudhe kan bakka isii ciiftutti nyaate sii godhu bushaan tun dalagaa oolee kale. Ima nyaate ciifte. Egaa amma fakkeenyaaf baatii ta dhukkubuu jira miti ree. Ta dhukkubu yoo dhibee rabbi taate rakkoon qabu. Yoo nagamuu taate garuu alaa ragam. No jechuun baatiitii ni jiraami. Ati siifaa galuu nyaata oowwaa isii kanatee shaayii danfistee bishaan oowwaa isiidhaa fiddee nyaata isiidhaaf akka isin jirtu dhaleessitee kaatee shaawara geessitee irraa dhiitee uffata jijjiirtee fi teessanii nyaata wajjin nyaatanii. Dhalaan teenya dhiira kanaa gizee agartee anis jaarsa kiyyaan akkana godhadhaa osoo hin ta'in jaarsa kanaatiin barbaada jetteetti jaarsa siisan dhistee biraa deemtiin. Hin argatti yoo deemu. I don't know, hin beekan. Hani gizi shaaworallee teessisee irraa dhiqee uffata irraa jijjiiree nyaata fidee fi isiin maali haawultii wayitii? Ani silaa isiin akkasnaan jette gurra kana lamaan akka isiin duddutti gamagamanaa walitti kabalee mana hidhaa guddicha maali jettanii goontaanama momaarree san seena malee akkana himan goone. Dipoortii miti biyyatti na darbuu miti fedhan azaabatti na haa darban haga qaama irraa dhiqee maal godhee gabra dhalaa ta'u.
Intelishina. Doctor, amma ati ofii keetii afaaniin akkana jetti ammaan tana waxxaatee ganaa bultii hin jaarin futee dhalatti hin jijjiirin asliin akkana jeen akkamittiin akkana godha jee warra meeqaan ta'an kan jaartiif hin ajajamne jira yoo jecha kana namoonni ajajamuu dhabna. Nutti hin gorsin Mahammad. Nutti hin gorsin Mahammad. Warra shamarranii wanni ka'iisin jette kun sirrii. Yaa jaarsi keenya wayin jaalalleen keenya jechuudha. Nu tajaajiluu qaba nu kunuunsuu qaba nuti illee tajaajiluu qabna. Saa inni dadhabetti saa inni alaa dhufeetti habiibii baga nagaan dhufte weelkaam. Shamarri guutuun yaa jedha anchi maraattee lafa dubartiin. Maa maraatti sirrumaa bara doktor. Sirruma yaa sirruma. Nuti illee tajaajila feena kunuunsaa feena akkuma dhiirti kunuunsaa feetutti akkuma dhiirti kabajaa fi eegumsa qulqullina qaama isaatiif mana isaa feetutti nuti illee bar tajaajilaa fi kunuunsa feenaa bar. Amma fakkeenyaaf ani ilmaa 3-4 mana kana keessa guddisa jaarsa kiyyaala deemee dalagee dhufaa jechuudha. Amma mana qulqullina isaa eegee uffata isaa qulqullina eegee fi nyaata isaa fireesha godhee fi ijoollee teenya jechuudha. Qulqulleessee irraa dhiqee raffisee barsiisee fiti dadhabeen jira garuu isaan dadhabe sanitti tajaajilan fedha nama na ol qabuun fedha yeroo na fudhadhe sanitti nama na bohaarsuun fedha seegalee. Shaaworiitti seensisee qaama sana qeeffata irraa jijjiiru. Maal biyya dimokiraasiitti deemuuf hawwita biyya gabrummaatitti deemuuf hawwita. Amma haatummaan seenaa fayyaalettiin tunillee gaafa jireenya akkas na godhi jettiire. Akkamiin ni beektaa asli. Haala seenatti fooloo walirraa qabdanii ati. Walirraa qabna. Biloog godhi. Maaliif? Amma biloog godhi ijaartii amana irraan balleessini akka laayivii kan dhageeffan saree. No laayif irratti waan akkanaa hinaasoo laayif irratti waan akkana kana hinaasoo jechuun. Ni gooti osoo hin ta'in atumti mataan keetiitu fadha keetiin goota sii galee atumti mataan kan kee jechuudha. Jireenyi biyya kanaa fadha sa'a wal siin geessu. Sa'aatiitu wal siif hin geenye faruma keetiinuu osoo isiin godhisiin hin jeen matuma keetiif gargaaruudhaaf itti seentaa. Uffata irraa laawundarii geessitee uffata irraa dhiittee fiddee dadachaaftee osuma waan takka qoshaasha irraa gabbaastee darbituuti meeshaa dhiquu dabartarraa. Meeshaa irraa dhiittee goggostee keessa osuma jettu shunkurtii cirtee fi achi kaa'uu fi eegalta. Osuma fi keetiyyattu nyaata godhu eegaltaa jechuudha. Suutaan baratta. Suutaan baratta. Wanni akkasitti jilmaadhaan barattu hin jiru. Eshi yoo an kana hunda godheefi isiin dadhabe jettee na didde hoo. Eshi. Akkam dadhabettee na didde? Waan ati jettu kana hunda godheefi shaaworillee seensisee. Uffata illee irraa jijjiiree qaama isillee sukkuumee nyaata illee kenneefi booda gilee ani waa barbaade yoo dadhabe jettee na didde hoo. Dhaggeeffadhu. Daraaraan urgaa tokko gaafa kunuunsa argate urgaa hin diduu jaa sigalee. Fakkeenya amma mirgi achi yoo biyya faranjiititti mirgi shamarranii akka dhagaa jabaatame hardidha waa'ee shamarranii kan qomaa'uun. Haasawa haajaanii malee mirga dubartii qofaa miti. Atis yoo jaarsatti akkuma mirgi dhalaa jiru mirgi dhiiraatis jira. Mirga dhalaa qofaa miti. Kan dhiiraatis jira. Waan hundarratti hundaa'u jira. Sigalee mirga daa'immanii jira mirga dhiiraatis ni jira. Dhiiraa hunda booda waan ta'eef hin jiru jaame malee ammoo jaarsaa jaartii irratti mirgi isaan lachuttuu wal qixa. Echi waan ati jettu kana hunda godheefi yoo isiin didde hoo fakkeenya yoo hin fedhu jetti dadhabe. Ni obsita. Obsuu qofaa? Jaayilumaan kadhatta yaa. Isin yoo aarte ganna shaan xaala naa keetti ani yoo isin yoo aare an hin obsa. Maal jechuudha? Isin shaaxaa kiyyaa wajjin ganna ariiti an hin obsa. Maal jechuu kun? Guys maaltu maallaqa naa naqee? Fandisii godhaa jiran mirga isaaniitiif falmaa jirta. Fandisii godhaa jiran kan ittiin qabsoon ergaa fi ammallee
muka nyaattan inshallah dullaan isin bulchina. An dhufe mirga dhiiratiif falma Ameerikaa san dhufe karaa gubbaatti dhiira guutuu highway magaalaa lakkuu kanatti hiriira gabbaasee mirga kenna wanno jenna. Wallahi mirgi isaa lachuutu ni jira malee mirga dubartii qofaa miti. Mirgi kan kabajamu kan dubartii kan daa'immaniitii fi kan sareeti. Afrafarratti jira. Haa ta'u kaayaa bareedduuti. Amma dhiirri akka isin feetanii kun argamaare garuu hin beeka dhiirri Oromoo jaalala. Ni barsiifatta egaa dhugaadha dhiirti Oromoo hunda jechuun illee baannu maybe jiraachuu danda'a jiraachuu dhabuu danda'a. Aye. Si barreessaa jira. Jetteetti himatta. Innis yoo si gammachiisu fada qabaate siif godhaa jechuudha. Sabriina Jamaala osoo Ameerikaa jiraattee ni dhamtu. Maaliif? Mucaan tokko jaalatee obeen hundarratti booyaan turre hin dinneeti. Manguddummaa jidduu taanii haasofsiisanii mirga waan isiin fadhii isii ilaalanii fadhii isaatillee ilaalanii. Intala baadiyyaa faranjiinis manguddummaa ni taasisi. Yaa. Kana isuma ina qoy nuti manguddummaa tanarraa. Hai manguddummaa nu rakkiste beraala kanaan duuba biyya faranjiitti si godhanii manguddummaan jiraatti. Akkam Sabriina egaa fayyaa. Salaamu alaikum guys hundi keessan. Alaikum salaam egaa fayyuma. Intala baadiyyaa gootu deebi jirtaa? Akkamitti jirta? Kan jaalate beeka gubaa jaalala guyyaan gaarii baa'uutaatiin bula yeroo meeqa nu taalee qabadhe bulaa jedhee gurbaan akkam goota waa'ee hulaa sanbannaati. Miyuut godhatte amma gaafii sirrii naa deebisee situ biyya faranjii jira. Osoo amma mucaan Sabriina jaalatu illee Ameerikaa jiraate biyya faranjii jiraate Sabriina illee achi jiraate miidiyaan OBN kun CNN Ameerikaa san ta'e jaalala isaa kana faranjiin hundi dhageette Sabriinaan akka amma didde kanatti an qophii miti jetteeni mucaan osoo kassase mana murtii dhaabuu hin danda'u. Istooriidhaan dhagahee ture waan san ijaan hin agarre tana dura micoon takka Shaarukaan jaalattee turte. Akka malee biyya Kanaadaa tana keessatti Shaarukaan jaalatteen Shaarukaan garuu arguudhaaf hin dandeenye miskiina isiin akka Shaarukaan jaalattu poolisatti himatte akka isa ayyaana bartu jechuudha. Poolisatti himattee poolisni istooriidhaan dhageegaan poolisni maal godhee ol dura jechuun nyaata akka inni mana geessuuf nyaata akka inni mana geessuuf haasawanii manguddoo ta'anii achi waliif fidanii akkasitti Shaarukaan micoosaniif nyaata mana geessee fi isii akka jaalachuu hin dandeenye. Ammoo mooraalii isii akka hin xuune jechuun waan qaburraa jechuun qabeenya kannee fi hoo kanaan jiraadhu kanaaniif dandee jedhanii jajjabeessee nama na caalaa bareedu nama na caalaa waa hundaan na caalu argatta jedhanii micoosan jajjabeessee. Biraa deemee jechuudha. Biyya tana keessatti namni dirqama wahin dubartiin tokko dirqama mirga qabaachuu hin qabdu. Akkuma OBN'tti dhaqee himate OBN immoo OBN'tti himate isa OBN hime? OBN. Akkasumatti akkuma waliif fidanii yoo danda'an walitti harkisuu waan ifii isaaniitii walitti harkisuu tokko hin jiru. Bultii wajjin ijaaruudhaaf waan inni kun dhabee rakkate isaan gargaaranii waliif fiduudhaaf ni yaalii ni godhan jechuudha. Jaalalli inni sii jaalate san dhugaa taanaan walitti fiduudhaaf yaalii ni godhan. Malee hidhamuu hin qabdu. Amee waa si gaafadhu asirratti. Ani amma bakka akkas taanaan bara asli almost taane amma Shaarukaan dhala ta Oromootii ta'eetiin jira jechuu bara. Because fakkeenyaaf ammoo yaa
of course in kofrina inde ay waraka de bay tamana lagi tanafasa bukan demo ngabi video tadi lagi wallahi lugan ban serious amma fakeenyaaf OBN poolisa Ameerikaa goonu ani Shaarukaan Oromoo tadhalaa sanaa ta'u inni michoo Shaarukaan jaalatte sanaa taatu so OBN itti himate nyaata geesseef inni ani dhagmo OBN irratti isa bira dhiyaadhe jechuu si galee isa bira dhiyaadhe akka nama takkaatti akka obboleettiitti siin jaaladhaa siin kabajaa ati na jaalachuu keetiif hedduun carraa qaba ammallee tura du'aan hin dandeessu cinaan jira so kana jechuun khiyyaanis just akka Shaarukaan qabeenya kan Shaarukaan ta'e qabeenya gabaadheen kan nuuf ifuuf mana kan nuuf falla so garumoo wallahi ba mana bar qaamaan biratti argamuun khiyya just Shaarukaanii jechuu bara hamilee nagoluu qabdi Oromoon galabatanii na arrabsuu fi faamilii kiyyaa arrabsuun qabantu yaa hamilee si goruu qabdi hamilee si goruu qaban walla dhalaaj beekatu jira kayooti jaaladha jedhaniin gowwa ማረ የኔ ተፈተት እና አምረ ፕሮብሌም ነው ወታችሴ እኔ በጣም ነው ያደነኩሽ በከተ ተገለተ ፈርዶ ወለ ወላ ገለቶሚ ወላ ዳላ ቤት ተሙ ቀብሩቱ ዩ ኦፍራሲ አማንሲሱ ያሉን ነምቶኮ አማንሲሱ ያሉን በር ቤኩም ሰበር ሀዩማ ደበር ወላ ደንዴቲ ጋፈተ አይ ነሞታ ባይቱ ያለተ ኮልኮል ማንተ ከተከዮ ከረከተ ተቀኒ سيجارة دبريدو يعني إنسان بيت مرة جوا كايو أو تفنجت وميك أجرا والله يا مالي أصلي أما والله قافوا مني نادا ولا نجتوا أنا هذا في فنان ترى ويا جيراني أوكي بالبلا نوجه هو رجال نعمي تشوي ترى سو ويان دفمو دفع جيب السن لكن كثرة ترجمة أكل ما نما تقط قاسوي الدنيا تنرى واني هندي ربين جو مالين تاتو در كمان تاتو دالت تدريس قا ربين في دين خيسان كني قلنا انا بكيسي خيسا قدين كاو دال لمجا غناتي الرب نمان قياما خان بوسا والتمال قايس ديسا خفتي بر والله اسلي ميديو ما نجيب ما ميديو ما نجيب ديسا والله اما اللي سمجراني يا والله اما زير اما يعني فيديو انت تكتمنا خما جرتوني قلنا ندي منطقه Agafa Uganda juru kubesan ni saf danim biaxanis. Akka adama filfile jirta? Amma adaman juru. Maal goot? Animo. Nin jira daha. Amma le dabre jira do abibti. Rabbi umri si aderes. Amma le diri hundi si ajarat bo Sabrina jette abo tumina gabbanu tene dhagefan. Like करून करता मी لك يا ابو لك من دين جالتين ديس يا ما خزين ندو bare da baka ya daga manu kire tane gudda galatoma yero gari kabado tille Rare pun sana sano hai dokter kami saya cek video pada demi tese ramjan mucane sera tiyetu kana sodate waye qama diqu mal kanan danda wanni tagurra qabetin akka biya sanit ergatu barbada jaarti akka biya barbada mal taif gurra qabe ergata du tagurra qabe mana ke zaru barbada jaarti wanni kasin biya unjur biyatu afejra la biya faranji tanale dala yo jaarti in kuntu namat jaarti kiyanan jalatu yette artu jira takaballa barbadu Adar. Ya, sanum masir da jarsa kan ke yo sentum ni yo sini lo le sijara cuma lim beita. Okay. Baka amma baun olo jira ega da kenu politika ra senan kesa wol sen kunna sisa grupi de. Nashaye. Ciao.